Har'ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufee akkuma argaatii jirtan obboleettii teenya mucayyoo ganaa reefu lafaa ol guddattu mucayyoo xiqqoo wanti yaani beektanii waggaa guutteedha moo akkamiidha EBS irratti yeroo umurii waggaa 13 ulfooftee nama ishee bira dhaabbatu dhabee daandarraa ishee qabanii yeroo sana miidiyaan ishee gargaare keessaa ishee tokko. Har'ammoo mucayyoon kun maalirra jirti yoo jenne namoonni kaanii tokkoo fi daa'imummaan sammuu ishee keessaa hanga tokko hin jabaanne ta'uu danda'a. Tokkoof immoo maaltu na dhibeedha ta'ee akkasiin fageessanii yeroo hin yaanne ijoolleen baay'een ni argamu jechuudha. Sa'aatii kanarratti immoo wanti ishiin irra jirtu karaa tiiktookii kanaa dhuftee guyyaa guutuu sirbaa oolti. Namoonni immoo ilaalcha hin taane fi koomentii garaagaraa barreessafii jiru jechuudha. Hargeetiin jira waan ta'eef kun immoo baay'ee badaadha, ilaalcha gadaantummaadha jechuudha. Yeroo sana cinqii keessaa baatee har'ammoo daa'imummaa keessa ishii jira waan ta'eef daa'imummaa kana immoo hin fixanne waan ta'eef nama ishii barbaachisa jechuudha. Nagaarree isin gaafachuun daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatan yoo iyyaa ashama harka fuune isiniin jecha. Egaa har'ammoo viidiyoo itti aanuu walitti deebineeti jirra. Warreen mana kanaaf haaraa taatan laayik sheer subscribe gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila simboo taatan akkuma durarree jajjabeessaa jirtan ammallee like share gochuu hin dagatinaa. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Kanaaf egaa viidiyoo koo har'aatti yeroon deebi'u gaa obboleettiin teenya baay'een umuriin ishii baay'ee xiqqaa kan ta'e haadha ishiitirraa fi abbaa ishiitirraa baatee osuma nama biraa bira jirtu akka tasaa taate waggaa 13tti yeroo ulfoofte argitaniitii jirtu jechuudha. Ulfooftee deessee mucaa sana qabattee immoo nama ishii gargaaru dhabdee daandirratti gaafa ishiin baatee akka malee rakkattu EBS'n immoo baay'ee ishii gargaaree gaafa sana gaa har'a laala maalirra akka ishiin jirtuu fi yeroo sana maalirra akka jirtu. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee shamarran jechuun waanuma xiqqootu abdii nu kutachiisarree waanuma xiqqootu nu gammachiisa jechuudha. Waa xiqqoo sunis damdamachuu hin dandeenyu waan arganne sanattis immoo itti fayyadama hin beeknu jechuudha. Mucayyoon kun yeroo sana cinqii keessaa baatee har'ammoo gaafa ishiin fuula miidiyaa kanarratti baatee sirbitu quufteetii birrii keenyan akkas taa'aa turte duratti rakkina keessaa sii baasne jaalattee kennite waan ta'eef wanta jaalattee kennite sana irra deebitee eqqisii jettee mucayyoon kun bakka yeroo sana gaddite gadda yeroo sana hanguma gaddi dastanyaa ta'uu hin dandeessu. Yeroodhaaf gaddite waan ta'eef amma immoo ishii gammachiiseera. Ishiin immoo haalli amma irra jirtu kun haala gaarii miti. Akka obboleettii tokkotti yoon itti akkasumaan irree dubbadhe maaliif taanaan haalli ishiin amma irra jirtu kana birriin hin dhuma jechuudha. Uummanni yeroo ishiin akkasiin rakkattu sana gargaaree birrittiin immoo hin dhufti yoo haala itti fayyadama wallaalte jechuudha. Yeroo sana namatti adaraa kennanii itti gaafatamummaa namatti kennanii nama bira ishii ol kaa'anii qarshiin illee uummanni ishee gargaararreen akkaawuntii ishiitirratti akka ta'e akkaawuntiirree waggaa 18 ol yoo taate malee ofii ishiitiif of dandeessuuf qabachuu waan hin dandeenyeef namni immoo wikkilinnaa ta'ee fi bakka ishii bu'ee akka ishiin eenyu sana baafattu akka akkaawuntii baafatu sana kan taasise isaanuma uummata kana jechuudha. Har'ammoo mucayyoon kun daa'imummaan ishii qabee cinqa sana keessaa baatee yeroo har'a waan akkasii miidiyaatti baatee sirbitu kana namoonni akka baalagee akka waan dudda duubaa waa ishii gaffa'utti isheenyu jedha. Ishiin illee haala gaariirra hin jirtu. Jireenyi dhala namaa wanti akkasii cinqii sana keessaa baatee ammarree cinqii sanatti deebi'uu wanta dandeessuuf ofii ishiitiif otoo teessee tasgabbooftee wanti kun na baasaa wanti kun nan baasuu jettee itti yaaddee otoo akkas raawwatte baay'ee tokko filatamaadha. Maaliif taanaan har'allee yookaan kinoo argitanii dhiirri zamana kana gaafa tokko daa'ima sirraa argate taanaan ulfeessee dhimma sitti hin qabu jechuudha. Shamarran immoo carraan ishii baay'ee gabaabdudha. Carraa qabdu sanatti hin fayyadamne taanaan tokkicha kufte taanaan lammaffaa eenyuun jechuun kufte taanaan ka'uu hin dandeessu jechuudha. Maaliif taanaan osoo hin kufin otoo hin jigin shafoo maru akkuma jedhan osoo hin kufin ofii keetiif of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Edda kufte immoo tokko kufte argitee miti mucaan kee maal akka taate umurii kee malee namummaa gadi taate namaa gadi taate umurii ati daa'ima godhachuuf taatu osoo hin taane umurii ofii keetiif fiigdeerre taphattee ri'oota kee faana hin quufne kana keessatti waaqayyoon immoo daa'ima sii kenne
nama immoo si gargaaru edda si biratti fidee akkas ta'uutiin qabdu miidiyaa kana gubbaa baate sirbi xabadhu yeroo hunda gaddi miti garuuti immoo ilaalchi nama keenyaa baay'ee fokkataa fi baay'ee hamaadha jechuudha akka waan ati daa'ima kee jibbitee yookiin dhiira biraa qabatte itti fakkaata jechuudha namoota biraatti keessa kee kan beeku waaqayyoodha wanti hundumtuu calaqqeen biyya lafaa kun wanti hundumtuu wanti arginu hundumtuu dhugaa ta'ee nutti mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaadha. Edda dogoggora takka dogoggortee edda qormaata tokko qoramtee edda kufaatii tokko kuftee isa lammataa kufuutiin qabdu nama gaarii nama xankarraa shamarree cimtuu taate taanaan daa'imummaan illee si dogoggorsu angam barbaade daa'imummaan si dogoggorsu dogoggora duraan dogoggortirraa cinqii meeqa akka argite ni beekta waan ta'eef ishee miti. Kan ishii akka ishee kan isheen kun illee miidiyaatti baatetii jirti jechuudha. Warreen miidiyaa duuba miidiyaan isaan hin beekne meeqa isaaniitu jira obboleewwan keenya rakkatanii jechuudha. Dhiira yoo taate dhimma sirraa hin qabu jechuudha. Wanti inni rakkaturree hin jiru. Mucaa bareedduu kana ishinuu ganaariif mucayyoo lubbuutti xiqqoo kana har'allee waaqayyoon immoo edda mucaa kennee fi mucaa kana immoo uummanni ishee gargaarati wanta jiruufu yeroo immoo har'a akkas taatu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif taanaan jireenyi lafa kanarraa takka gadi tokko oli arra gaafa sana namoonni isheen lakki ani dhimma jireenya mataa kootiin jiraadha kana booda baradhee barnoota irree fageessuu hin danda'u waan ta'eefu mucayyoo kiyya akistee kiyyattan kenne akistee indootiyyaadha afaan oromootiin indootiyyaa kootitti waan an kenneefu anillee ishee wanta humna hin qabneef hojjedhee gargaaruutiin danda'a jettee yeroo aasuuftu dhagayeetan jira viidiyoo ishii sana keessatti jechuudha. Dhugumaa wanti kun maaliif taanaan qarshiirree qabaadhu uummanni si gargaaree yeroo sana wanta si gargaareef qarshii suniin dhumaatitti fayyadama hin beekne taanaan ishii jalaa waa barachuutii qabdu ishii qofaaf miti kana amma dubbataati jiru jechuudha. Shamarran keenya baay'ee isaaniitu gizee meeqa kufu ni kuftaa kufuu waanuma jiru takka kufnaan lama maaliif kuftaa kufaatiin kufturree akka kaatu sanatti kufuu qabda malee kufteetuma achitti umurii kee guutuu kuftee achitti afuutiin qabdu maaliif jennaan dirqama waan ta'eef of qopheessuun barbaachisaadha. Rakkoon inni gaafa sana sitti dhufe sun ammallee kara fuulduraatti sitti dhufuutii danda'a. Warreen akka ishilleen akkas of gootan kun rakkoo duraan dabarsitan dhiisati isa fuulduraa'oo tokko kufee uummanni koo na gargaara isa lammataa kufuu hin qabu jettee aamilee uummata si bira dhaabbatee akkasii si deeggaraati ture sanayyuu aamilee isaaniirree eeguutii qabda jechuudha. Kanaaf mucayyoo kanarraa waa baay'ee baran warreen immoo koomantii hin taane deemtanii fi barreessitaniif birrii keenyan akkanatti utaaltaa birrii keenyan uffattaa birrii keenyan akkana taata jennaan waan kennite tokkoon namaan nama nabaariin. Maaliif taanaan mucayyoon kun yeroo sana gaddite miti waanuma gadditee gargaarte gammachiiste kanaaf immoo gaafa ishii fuula miidiyaatti gammachuudhaan as deebitu birrii keenyan akkana taate jedhanii koomantii balaaleffataa barreessuun maalidha? Namni irra kan hin jiru jechuudha. Abbaa qabeenyaa ta'e mana irratti fooqii qabaadhu fooqii irratti fooqii konkolaataa irratti konkolaataa fudhadhu garuu kanaafuu maal jechuutiin barbaade waan hunduma keessattuyyuu of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Rakkinni inni duraan argine qormaanni inni duraan argine nugaa waan ta'eef isa qoramnee darbine sanarraa immoo wallaaluma baranna otoo hin taane barnoota guddaa nuuf ta'a jechuudha. Akka yeroo sanaattis rakkachuutii hin qabdu ilaalchi garaagaraarree koomantii badaa yeroo barreessitaniif dhiistanii obboleettii too akkasin ta'inii haalli hamma irratti deemaa jirtu kuni haala gaarii miti. Kanaaf suuta tarkaafadhu jettanii gorsuutiiti haala malee birrii keenyan akkasiin sii darbite akkas taate akkas godhatta jechuun bu'aa hin qabu jechuudha. Sinoo erga gootanii fi namni gogora yoo lafatti tufte inarraabdaa gadi jettee inarraabdu waan namaa goote sanaan abbaan gaarii haa ta'us badaa siif haa oolus waa barbaade haa godhu. Garuu wanta namaa goote sanaan jechoota namaa goote sanaan waa barbaade haa ta'u nama iwwaqqasin jechuudha. Mucayyoon kun har'a daa'ima homaa isheetti fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Birriin har'a uummanni gargaare kunis homaatti fakkaatu. Yeroo harkaa dhumtu kanas hin beektu jechuudha. Garuuti immoo amma akkana jettuun gorsa laadhuuf akkanatu si barbaachisa. Har'a daa'ima bakka kaleessa kufte sanatti ammallee deebitee wanta kuftuufu wantoonni ati miidiyaa irraa hojjettu kun gaarii miti jettee gorsuutii qabda malee birrii keenyan akkas taate birrii keenyan si darbee hin jedhiniin jechuudha. Warreen ilaalcha akkasii qabdan ilaalcha badaadha jechuudha. Har'a mucayyoon kun oma hin beektu garuuti immoo qormaata duraan qoramte sana waan bira darbiteefu isa kara fuulduraatti irraa barachuutii qabda ofii ishiitiif nama cimtuu ta'achuu qabdin jedha. Egaa kanuman irraa dubbachuutii dhufte
Video ko yoo jaallattan like share gochuu hin dagatina. Yommuu qeeqa qabdan bifa koomentiitiin arrabaan ala namoonni mana koo jalatti argamtan arraba takka hin barbaadu. Bakka dogoggoretti immoo koomentiidhaan kana dogoggorri keessan jedhaatiin jajjabeessaa naa barreessaa anillee gorsa keessan dhaga'ee yoon irree dogoggora koo sanarraa deebi'uutiin danda'a waan ta'eefu kanaaf obboleewwan koo hanga dhuma video kanaatti dhaggeeffadhaa. Like share gochuu hin dagatina waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Bye.